Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kun oduu keenya kan sa'aatii kanaatti hanka isinitti moqiyyaa Huseen hangaduma qophii keenyaan wajjin turaanis affeerra keenya hanga footoo oduuti. Oduu keenya kan hardhaa keessatti qabxiilee gurguddoo afur qabannee jirra. Kunis maali kan jedhu gurra siin buufna. Qabxiin keenya tokkoffaa waraanni guyyaa kaleessa Tigraay fi Eritiriyaa gidduutti deemaa jiru eenyutu harka keessaa qaba tokkoon isiniif goona. Qabxiin keenya lammaffaan dhaamsa gurguddaa akka misaa'ilaan nama raasu Alli obbo Jawar Muhammad obbo Lidatuun Abiy Ahmediif dhaaman hoo maal kan jedhus gurra isin buufna. Qabxiin keenya sadaffaan dhimma Oromoo fi Tigraay irratti human rights mootummaa fi qaamolee hidhatan akeekkachiifte kanas ifa isiniif goona. Qabxiin keenya afuraffaan mana maree bakka bu'oota uummataa wixinee hundeeffamee fi koomishinii marii biyyoolessaa kan taa'ame kafaa ofii abaa'oon ibsa isaan baasan akkasumas paartileen saba biraas dhimma kanarratti maal jedhan kanas gurra isin buufna. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya warroonni YouTube keenyaaf haarawaa taatan YouTube keenya subscribe like share gochuun akkasuma yaada keessan commentii nuuf qoodaa isiniin jenna. Amma gara oduu bal'inaatti isin dabarsa. Suudaan ibsi paartileen siyaasaa Oromoo fi kan biroo baasan marii biyyoolessaa koomishinii walabummaa isaa gaafii keessa kan jiruu fi umrii sirna aangoo irraa jiru kan dheeressuuf malee bu'aa qabeessa miti jechuun xiinxaltoonni siyaasaa dabalatee paartiin ABO fi KFO akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo ibsa muddee 30 bara 2021 kamisa baaseen kaleessa waaree booda marii biyyoolessaa sirna Abiy Ahmed adeemsisaa jiru Afafanjii hawaasa idil addunyaa uumuun umrii aangoo isaa dheereffachuuf malee biyyaa fi ummataaf yaadamee miti jechuunis gabaafamee jira. Mana maree bakka bu'oota ummataa taa'uun mataan isaatu walabummaa isaa gaafii keessa galcha kan jedhan qaamolee garaagaraa manni marichaa filannoo walabaa haqa qabeessa iftoominaa hin qabne akkasumas bakka paartilee mormituu filannoo keessa hin jirretti kan adeemsifamee taa'uun isaa walaba isa hin taasisu jechuun ibsamaa jira. Itti aansuudhaan Janawaarii 5 bara 2022 Human Rights akka ibsa baasetti sarbamiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwateef sadarkaa idil addunyaatti international community gara Itoophiyaan imalu jechaa jiru. Akka jedhanis ajjechaa Oromiyaa keessatti ta'amee fi guutuu biyyattii keessatti ta'eef ragaa qabatamaa kan yeroo ajjechan duguuggaa sanyii joonosaayidii fi gudeeddan akkasumas reebichaa fi gochoowwan sarbamiinsa mirga dhala namaa raawwatee kan mootummaatis kan garee birootis ragaa guutuu qabna jechaa jiru. Dhaamsi Lidatuu Ayyaaloo Abiy Ahmediif dhaame maali? Aangoo dhuunfaa keetiiti jettee Abiy Ahmed yoo dandeesse biyya tasgabbeessi. Yoo dadhabde ammoo aangoo gadi dhiisi. Abiy aangoo uummanni Itoophiyaa parsantii 95 hin deeggarre shaayii sukkaara hin qabne jechuudha. Akkasumas Abiy Ahmed masaraan alattis jireenyi ni jira. Masaraadhaas ba'anii jiraachuunis ni danda'ama. Kanaafuu daldaaltee jiraachuunis ni dandeessa. Barsiisaa ta'anii jiraachuunis ni danda'ama. Qotee bulaa taates jiraachuun ni danda'ama. Hojii biraa hojjettee jiraachuunis ni danda'ama. Dirqama aangoo dhuunfaa keetitti jettee masaraa teessee biyya diiguu fi aayyoo Itoophiyaa boochuun akka amantaa kamiiyyuu dhorkaadha. Abiy Ahmed nama wal nyaachisuu dhiisi. Aangoo gadi lakkisi. Ummata mana hidhaa jirus hiiki. Hoggantoota biyya tana hogganaa turan TPLF fi Mangistuu kan kana fakkaate warra isaan duraatirraa baradhaa. Seenaa wal fakkaataa irraa hin deebiina. Seenaa haaraa hojjedhaa. Dantaa aangoo dhuunfaa caalaa biyyaa fi sabaaf xiphadhaa. Kanaan ala aangoo dhuunfaatii jettee ummata nagayaa hin fixin, ummata nagayaa hin hidhin jechuun yaada isaanii OMN irratti afaan Amaaratiin dabarfate. Kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaaf giddugaleessaa waraana murna bilxiginnaa haleelaa jiraachuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa aanaa Dawwee Harawaa ganda Uraanee Salaamaa naannoo Borkonnaa iddoo addaa Malkaa Ziyaaraatti muddee 29/2021 guyyaa keessaa sa'a 7 eegaluun lola waraana murna bilxiginnaa waliin hanga irraa muddee 30/2021 taasisaa jiruun waraana mootummaa bilxiginnaa hedduu du'aan adabuun reeffallee akka hin kaafanne taasisee jira jechuun beeksisee jira. Gabaasa guutuu akkuma arganneen isin biraan geenya.
Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar keessa sossoo'u kaaba shaggar aanaa darraatti tarkaanfii laalessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti fudhadhee jedhuun magaalaa Ceegaa jedhamtutti 11 booji'uun kaampii waraana bilxiginnaa dhuunfachuun meeshaa AKM 19 fi qawwee SKSF kanneen biroo 19 boombii 6 waliin waraana bilxiginnaa irraa hiikuun galii qabsoof oolchuu beekseera. Aanichuma ganda Baabboo Dirreetti lola guyyaa kana yookaan muddee 30,2021 taasiseen waraana murna bilxiginnaa 45 ajjeesuun 13 booji'ee dabuu ifoomsee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 59 SKSF fi kanneen biroo 35 kun galii qabsoof taasisuu hima. Bifuma wal fakkaatuun ganda Jirruu Daadaatti tarkaanfii humna waraana bilxiginnaa irratti fudhateen 9 ajjeesuun 3 harkaan qabee 2 madoon dabuu beekseera. Duulli gara imala Finfinnee waraana bilisummaa Oromoon taasifamaa jiru jabaatee kan itti fufee yoo ta'u uummanni akkuma kanaan dura gochaa jiru daran qabsoo kana milkeessuuf akka isa waliin hiriiru waboon dhaameera. Ajjechaan murna bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu haala suukanneessaa ta'een jabaatee itti fufe. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gullisoo magaalaa Diillaa Gogolaatti waraanni murna bilxiginnaa dargaggoo Geetaachoo Oljirraa nama jedhamu tibbuma kana ajjeesuun sirni awwaalcha isaa achuma Diillaatti raawwachuu maddeen Shinnigaaf himanii jiru. Akkasuma maddi keenya kun dabaluun akka nuuf himetti lixa Wallaggaa keessa kan jiraatan maqaan namoota 136 akka ajjeefamaniif basaastota Oromoo keessaan waraana bilxiginnaaf kenname waan jiruuf uummanni bakka jirutti eeggannaa akka godhu dhaamanii jiru. Godina Wallaggaa Ba'aa Aanaa Jimmaa Arjootti barataa Kennasaa Naggaa Ittafaa kan jedhamu barataa kutaa 12ffaa kan ta'e hidhata shanee qabda jedhanii qabanii mana dhaagalchanii guyyaa muraasa booda achii baasanii ajjeesanii gatuun maatiin reeffa mucaa isaanii arganii utuu awwaallatiin gadda taa'uu Shinnigaan odeeffatee jira. Murni bilxiginnaa yakka keessoo ittiin walimataa jiran marii keessoon xumuruu yoo beeksisan rogeeyyiin Oromoo ammoo qeeqaa jiru. Murni bilxiginnaa kan Oromiyaa tibba kanaa fedhii aangoof jecha garee Taayyee Danda'aaf Shimallis Abdiisaatti wal qooduun walirratti duulaa jiraachuun beekame. Rakkoo keessoo isaanii ilaalchisee ministeerri deetaa ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa gocha garee Shimallis Abdiisaan uummata Oromoo irratti dalagamaa tureef jiru saaxilee jira. Saaxilli kunis ilmaan Oromoo poolisii humna addaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ajjeefamaa jiranii hanga yakka ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Michillee Karrayyuu akkasuma hannaaf saamicha hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa jiraniin kan wal qabatu ture. Yakka goggogaa kana humni addaa Oromiyaa ajaja Shimallis Abdiisaa afaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu Taayyee Danda'aa saaxilee jira. Haa ta'u malee yakki goggogaan akka seera biyyattiitti dhiifamaan bira darbamuu hin dandeenye kunneen utuu jiranii murni bilxiginnaa Oromiyaa wal dhabdee keessoo keenyatti mudate waliigaltee irra ga'uun furmaata itti goone irra jechaa jiraachuun isaanii dhaga'amaa jira. Akka rogeeyyoonni tokko tokko jechaa jiranitti kaleessa gaafa aangaa'aan sadarkaa ministeeraa odeeffannoo akkasii uummataan ga'u waanuma hundi isaanii hidhaa galan hundatti fakkaatee ture. Warri seenaa abbaa isaanii beeku cimseetu olola qofaa ta'uu amanee dubbate. Marii keessoon fixnee jirraan kenname eenyummaa kabaja uummata Oromoof seeraaf qaban dhugaa ba'a. Mariin fixachuu irraa komii hin qabnu. Ammoo gochi marii keessoon xumuramee araara fidee seera lammiin biroo guyyuu jalatti adabamaa oolu ol ta'uu jaraa mirkaneessaa jechuun dubbatu. Tumaan seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 4 namni kamuu seera duratti wal qixaa jedha kan jedhan rogeeyyonni. Araarri marii keessoon gochaa yakka uummata irratti raawwatameen argame lammiin biyyattii seera duratti akka wal qixa hin taane mirkaneessee jedhu. Namoonni aangoo biyya bulchuu qaban akka fedhanitti ajjeesaa saamaa itti gaafatamummaa seeraa malee jiraatu jechuu ta'a. Yakki jarri raawwatan nuun jedhan ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu saamicha qabeenyaa fi lafa uummataa garee ajjeeftuu hundeessuun kutaalee Oromiyaa hundatti lammii nagaa fixuu ture. Raawwii gochoota kanaa yeroon ragaa walirratti ba'aa turan. Kun yakka goggogaa karaa kamiinuu araaraan xumuramuu hin dandeenye ta'uu seerri ifatti kaa'aa jedhu rogeeyyoonni Oromoo kunneen. Gocha kana kanneen addeeffatanii dubbatan akka jedhanitti bulchitoonni har'aa seerri miskiina qofaaf malee nuun hin ilaallatuun kabaja seeraaf qaban uummataa ibsan. Maqaa qajeeltoo dhaabaa jedhuun dahoo godhatee gocha wayyaaneen kaleessa akka feetetti uummata irratti raawwachaa turteetu har'as raawwatamaa jira. Ammoo namticha abdii malee odeeffannoo raawwii seeraa hin qabne afarsaa ture Taayyee Danda'aaf qaanii ta'a. Humna isaa osoo hin beekinu taale jarri shira duuba jiru hin hubanne waliin utaalaa turellee sanuma. Kanneen akka kanaa biyyi Itoophiyaa ta'uu warra irraanfateedha jedhu. Dhaabni kaleessa ture waan hedduu paartii irraa dhaalchisuus ni dagatan. Namtichi dhugaa dhiiga lammii qulqulluu uummataaf ibse galata qaba jechuunis yaada isaanii dabarfatanii jiru. Ejensiin Viziit Oromiyaa qaama mootummaa bilxiginnaa dhoksaan dargaggoo Oromoo murnichaaf ijaaraa jiru ta'uun barame.
Ejensiin Visit Oromiyaa jedhu kan mootummaa naannoo Oromiyaan dhiyeenya hundaa'e maqaa qeerroof qarree Oromoo Oromiyaa daawwachiisu jedhuun qeerroof qarree Oromoo murna bilxiginnaatiif ijaaraa jiraachuun bira ga'amee jira. Ejensiin kun maqaa tuurizimii dawoo godhachuudhaan qeerroof qarree Oromoo walitti funaanee caasaa bilxiginnaa haalaan lafa qabsiisaa jiraachuu beektonni Oromoo itti dhiyeenyaan ejiticha keessa beekan saaxilaa jiru. Akka odeeffannoon ba'aa jiru agarsiisutti ejensiin Visit Oromiyaa kan jedhamu lola garee qondaaltota OPDO ammatti deemaa jiru keessaa garee Shimallis Abdiisaa waliin hiriiree jiraachuu suuraan agarsiisullee fuulbarruu Visit Oromiyaa irratti dhoobamee tureera. Yeroo ammaa ejensiin kun dhoksaadhaan qeerroof qarree Oromoo sabaa himaalee hawaasummaa irratti waan qabsoo fakkeessuun oduu baay'ee odeessaa oolan ijaaruun ittiin qabsaa'ota haqaa basaasaa jiraachuun bira ga'amee jira. Kanuma sababeeffachuun rogeeyyoonni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo iccitii isaanii qaama sirriitti beekaniin ala eenyuufuu dabarsanii laachuu akka hin qabne dhaamu. Itti aansuudhaanis hordoftootaa fi kabajamtoota keenya oduun keenya kan galgala kanaa kanuma fakkaata. Haga dhuma oduu keenyaa waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa bakka guyyaa boritti walitti deemutti nagaan nu oola nagaan nu bulaa.